irraanfadhe nan deeme poolis xaabiyaa siin jirtullee hin beeku kanuma namni safara kana itti qabee wal geessu sana yeroon deemu baate kuno amma naan jedhani isheen bilbila biraatiin naa bilbilte yeroo naa bilbiltu Fati asamari sabari bakka siin jirtu yeroo nan deemu jechuudha akkas kulaalitii koo keessallee na dhahanii jette mucattiin kun osoo miidhamtee amma osoo qabamteesh waraqaan qabdu waraqaa kan dhabde sababa haadha siitii fi haadha sii jechuudha yaalchifachuuf jecha waraqaa sii deemtee ofirratti cobsiiste waraqaan qabdatanii dakkaama gonni siitiin itti dhufanii jechuudha poolisii makaraarraa qabanii dhufanii manatti qabsiisuun wallaahi wabillahi ilkariim kan jalqaba dhufee koomentii jalatti arrabse jira kunoo anis ragaadha haadha faaxeenis jirti iskiriinshuutiin jira jalqaba dhufanii jechuudha koomentii jalatti dhufanii arrabsaniini kunoo iskiriinshuutiin hin jira kaleessa anis jala jira ilaalaan ture mucaan kun waraqaadhuman qabduudhaaf jechuudha mirga dhabdee intini arrabsamti mirga qabdee dhabdee jechuudha qabamti Patiya moditara nagen Patiya. Ewata kan boy ni wani si boy ciso toko njiro. Cimu kabdamane never wani si boy ciso toko njiro. Hata ya kan boy ni wallahi war bose humidi jajjabessa war isin itti dhiyaatan jajjabessa isin wallahi bira isin bira yoo isin bira haateettu wanti chagawani jedhutti aga umanis taragaggautti wayira kisada wallahi mana keessa sakkadanteeni namni isitti dhiyaatu yoo jiraate ofitti qaba rabbi jedhaati sagaltamii sagal maayini kun No, waan gadi fi sobettani ya sabakiya uma fete sosota wallahi umani biyya kana wal falate wal bakase bakka meeqa wal sabbafeerani dabarsani walin kennan afaan takka dubbatanii beeki poolisa biyya kanaatiin afaan takka haasayanii dabarsanii walin kennan wal qaqqalanii wal fixanii albeedhaan ginnee bar dabarsanii walin kennan argite wanni fedha soogalee dabarsanii waliin kennan kenna garuu iyyuu meeqa kamtu nyaate muyyattiin tun amma yeroo san qullaa jirti wallaahi qullaa teetti asirra shiita kana bichaa gad uffatteen biyya kana ni beektanii keessa jirraa gammoojjii keessa jirraa wallaahi shiita takka bichaadhaan teetti qullaa asirra gan akkasitti dabarsanii xalanxalanii wal kennuuni osoo waan fedhellee ta'eetiin jedheeti big shame wallaahi malakata I don't know wallahi nothing galu difa mana ragodati wallahi modi tara nakin bishaan dhugisati yaa khairumaaf takkalleen bishaan dhugaa bifti خير إن شاء الله بشان لك. Asirraa yoo waan baay'ee dubbanne faayidaa tokko sii buusuu hin dandeenyu warruma si bira jirantu sii gargaaruu danda'a. Ani akka kiyyaatti garuu kan hin dubbadhu ammas ani waan hamaa dubbadhee balaa biraa sitti fiduun barbaadu situ rakkata malee ani sirraa fagoon jira. Kanaafiyyuu rabbiin si biraa dhaabbatu rabbiin si haa gargaaru rabbiin si haa tiksu. Lammaffaa irratti ammoo ofii kee of eeggadhu hin boo'ini waan hundumtuu namni waan barbaade namatti yaaduu danda'a yoo waan hundumoo yoo rabbirraa dhufe malee wanti ta'u hin jiru yoo qabamte biyya keetti nagaatiin galtees ati nama kufee kufu miti kanaafiyyuu intalli kun ammoo warra biyya sana keessa jirtanii fi hunda keessanii fi warra biyya sana keessa hin jirreefillee amaanaadha intalli kun musaafira nama haadha hin qabne nama abbaa hin qabne namni kun immoo musaafira nama itti waan garaa ishee keessatti himattu hin qabdu nama ishee hubatu hin qabdu kanaafiyyuu si dunaanis waan ofiinis warra achi keessa jirtanii amma haga dandeessaniin waan dandeessaniin abshirii jajjabaadhu kottu nu bira haguma wanti kun torbee tokko guyyaa lama guyyaa sadii aganni qabbanaa'utti of biratti yaamaatii ofuma bira kaa akka isheen isheetti hin dhaga'amne jechuudha. Kan kanarraa hafe immoo as miidiyaarra dhuftee fatuyyee bo'uun furmaata osoo hin taane fuula kee dhiqadhu bishaan dhugiitii rakaa 2 sagadiitii rabbi keetti du'aa godhadhu
rabbitu waan hunda furmaata namaa kennaa. Rabbitu si bira jira. Amma kana hunda yoo kanatti jiraatte rabbi waan si gargaareef malee rabbi waan si wajjin jiraateef waan kanaan booda dabartee jiraattuuf bal'oos waan guddoos waan baay'ees waan argituufi. Kanaafii si dunaanis waan ofiinis warra jirtan hundi keessaniyyuu haga dandeessan utaasumarraa iyyuu malee waan takka ishee gochuu hin dandeenyu. Kanaafiyyuu warri achi biyya sana keessa hin jirre gastii kanarra seennee waan nama duukaa ishee wal lolchisu balaa biraa kan isheetti fidu waan ishee gaaga'ama ijoollee wajjin ishee buusuu dubbachuu dhiisnee irraa obsatanirraa of qusannee abshirii majjennee osoo dhiisnee natti tola akka yaada kiyyaatti. Sidunaayee galatoomi hundi keessanuu ulfaadha. Fatuyyeen booyin rabbi si wajjin jira. Waan hundumaaf abshirshi. Yaa dhugaa keeti wallaahi neefan jedhu qabu. Wanni dubbataniif wanni dhiisanillee nama dhibaa. I don't know wallaahi. Namni keenya akkana garaa waliin jabaatu nanaaf keerii naan hin fakkaatu yoo sharrii taate malee yoo du'aan adda bahuu jiruudhaan adda bahuu wal shakkuu wal wanna jechuu taate malee haalli ammatti wanni dhufuun osoo wal dhooguuf wal qabuuf wal sirreessuun nurra jiraatuyyuu dogongora walii irra walii darbuun nurra jiraatuyyuu namni lubbuu waliiyyuu baaseetiin jedhe sadarkaa dabarsee wallaatu san irra hin ga'u. Wayattiin tun akkuma jette hadha osoo qarshii kana harkaan qabaatiniiti osoo waan takka harkaan qabaatiniiti durriyyee biyya namaa harja kophatti ol si galfatte taanaan maal akkasii gootu ni beektan. Gin ammoo kan biyya ormaa san lama daran hagaas lama jechuudha. Gin namni ofii hagana walitti yaaduun wallaahi maal akka dubbadhuuf dhiisullee hin beekani. Obboleetti tiyyata ammoo ni beektaa asiin dura waa hedduuf waa 99 wantoota garagaraatiif jireenya kee dagattee oolii bultii tantee dagattee wanta si barbaachisu wantoota hadha si tuffachiisan kana hunda dagatteetiin sadarkaa ammarra jirtu kana dirasii geettee sadarkaa nama taatee biyya kana keessatti mataa ol qabattee deemuudhaa dagattee jechuudha wantoota garagaraatiin. Gidee amma garuu eessa jira eenyu ani maal godhaa jira maal gochuu qabaa firri koo eenyu diinni koo eenyu obboleessi koo eenyu obboleettiin too eenyu diinni koo eenyu maaltu namaa gadi na godha maaltu namaan na qixxeessa maaltu akka namaatitti dubbachuu naan qixxeessa maaltu yoo dubbadhe wanni an dubbadhe sun aarsaa maaltu na kanfachiisa jetteetiin yaaduu si barbaachisa dhiifama narraa godhiiti argitee adda ganama osoo madiidha wajji mana macarrashaa mana madiidha hin dhaqinin siin jedhe maal siin jedhe madii jibbeetii miti nan jaaladha maaliif siin jedhe buna dhuguu mana namaa seenanii misekkirii firdibeetii deemanii jette Oromoon maaliif namni tokko gaafa buna dhuguu mana namaa seente namni sirra wal loleetiin jedhe yookaan sirra wal falate ragaa isiin na bira jirti jedhanii si qabatanii jechuudha argite gatii kana ta'eef siin jedhe malee jibbaa fi miti. Ammas taanaan waraqata kan kee hadha boru osoo hin jedhin harka deeffachuudhaaf qophaa'i. Yeroo kamuyyuu biyya ormaa jirru kana keessatti qophooftuu ta'uu qabna. Wanna jechuu qabna. Ufin dagatiin siin jedha hundaaf hoyyuu. Taani ammoo waa hundaa sirratti sitti himu. Keessaanis wanti sitti himu jira. Rakkinnaaf badhinna sitti dhufte kamiinuyyuu keessummeessuudhaaf qophaa'i. Argitee rakkinnaaf badhinna sitti dhufte kamuu keessummeessuudhaaf qophaa'i. Gin ammoo wanni sun qara sii ta'uu qaba malee simiidhuu akka simmiinetti ilaal wanni hadha si mudate kun siif ammoo qara sii ta'uu qaba si qaroomsuu qaba. Kana dhatare kun muudannoo ka dhufuufoo muuxannoo sii ta'uu qaba jechuudha. Baga su'uudiin ta'in biyyittii kun hadha silaa chaansiin ati qabdu gara biyyaati. Baga ka Kuweeti yookaan ammoo Dubaay hin ta'in chaansiin ati qabdu silaa yoo kana gara biyya keetiiti jechuudha. Baga biyyittii kuni biyya ola seenanii seeraan gadi bayan ta'e. Ginnama ofii irraa wanni kun namarra ga'utuyyuu nama qaanyessa. Bar wanni ta'awwii hin jiru bar ol seentaa gaduma baata. Gin obboleessa kan kee ka waliin nyaatte irraani
yeroo wanni tokko dhufee sirra gahuu si guba. Anamma osoo Amaarri waan fete na goote Tigree waan fete na goote natti hin dhagayamu nan laallatu. Gin Fatiyaan osoo waa na gooteeti ka isiitiin na guba maaf qaama kooti jedhee waan abdadhuufi. Nama kiyyaa jedhee waan abdadhuufi. Dogongoru na sirreessuu dandeetti jedhee waan abdadhuufi. Dadhabu na sirreessuu dandeetti jedhee waan abdadhuufi. Yoo isii arrabseetiin jedhe badii kan kosan irra naa tarti jedhee waan abdadhuufi. Kanaaf wanni si boochisullee hin jiru mataa si dhukkubsullee hin jiru. Amshirsiin jedha haadha kan keetiyyuu kan arguu hin dandeenye zalaalam lubbuu isii dabartee biraa hafte. Kitee ishiiyyuu lubbuun isii dabartee biraa hafte. Isiidhaaf jecha gadda isiitiif jecha boo'icha isiitiif jecha hadha sadarkaa ammarra jirtu kana dirasii wanni si geessise tokko kana homaa miti siin jechuun barbaada. Bagaa mana kan kee kophaa mana kan kee keessa hin jiraatin. Baga sanuyyuu rabbiin garaa kan kee beekaafiyyuu mana sanuyyuu bakka itti qabamte sunuyyuu mana si duuna sanuu. Si galee ani du'aayiduma naa godha. Ani maallaqa nama takka irraan barbaadu si galee ani warra rakkadhee Oromoo kiyyatti babba'ee rakkadhee jedheen ani madhaa. Ani maallaqa ta'e du'aayii keessattuu na barbaachisa malee ani maallaqa hin barbaadu galatoomaa naaf jira. Fati barati mallaqa barbaaddeeti miti nuti wanta si barbaachisu gochuu qabna dirqama kenna waan jenne yaanneef malee mallaqni si barbaachiseeti miti. Si galee nuti dammoo dirqama qabna. Dirqama lammummaa, dirqama walummaa, deebinee dammoo warri Islaamaa ta'an dirqama Islaamummaa sirraa qabna. Kanaafuu ati obboleettii ta'e naakiraati si gargaaruu qabna. Akka Oromootitti illee akka Islaamaatti illee si gargaaruun dirqama kenna. Mushati bira mallaqa na gargaara jetteeti miti nu si gargaaruu qabna waan ta'eef si gargaara. Si bira dhaabbachuu waan qabnuuf dhaabbanna malee duniyaa si barbaachiseeti miti. Garuu waraqata kana harkaan gaachuu qabda. Kan xiqqaalleen guddaalleen akka barbaadeettiin akkasiin goone gadi baatee galu. An fakkeenyaaf Dubaay keessatti ID yoon qabaatiin baay'ee rakkisaadha. Maaliif lafaa dhufa jirra naafaa cufa jirra. Akkam jettee mee radiira akkam goone? Galii bahi hiriira jira. Siraastaajii jira akka durkaan akka ammaa kanaa itti durbeeyta kanaaf fidda lubbuu moobaayiliin na jalaa jabee bareedu barneetii hidhannee onlaayinii irraa bade algaa takka miilli takka jalaa cabe aboo turree tokkotu na cinqee itti furdachuu oolu na qabe xiqqoo as ergin jettu baay'ee as ergin jettu kanuma ibtaa waan ana rakkatu miskiina gimee akkaawuntii keessumika. Amma moodi sun Itoophiyaa galee baay'ee taaptaa godha guys. Moodi suni biyya alaa kanatti nyaatamee daqqaqamee waan duratti walii galamee faayilli cufatee faayilli wal jala jalanii warra fudhatu cufateera biyya alaatti garuu ani beeku biyya biraa kaayirratti cufate. Biqiluu Itoophiyaatti galee wantichi moodi sun amma gara Itoophiyaa galee. Taaptaa bingootanii natti baadoo raayida biraan. Taaptaa gochuu qabda yoo. Argaan taaptaa godhaa isin namni xillee kun teessanii tapha kumatti hin qoflu qofa. Bittaa billaadhe. Anamma bar bakka anamma hiriira isa maalittiin beeka beektaa? Hiriira seenii bahi hiriira jaansan yeroo biyya teenyatti manni maabaraa jiru yookaan nama raashina midhaan gaafa namaa hiranii hiriiraan nama dhaabanii seenii bahi fudhu akkas jaaniin hin beeka. Miskiina lala miskiina bakka naafani miskiina baay'ee dhugaa guddiyoota dalagataa ture hin beeku nu irra turre beeku dalagaa ribaa warra awwal isaa as taa'ee Itoophiyaatti birrii warra awwal argee gaaf tokko hima jira dhiirra kanallee haazaa nafar miskiina balleessuu qabna jennee. Ijatti yaabsaa jiretti. Gurbaan ni dalagata. Biyya faamilii ergata. Maal dalagata? Kuulii masri deemee dalagata. Wannoo keessa sharikaa wannoo kana keessa moodii keessa dalagata. Deematu mana akkuma ijoolleen kenna biyya arabaa dalagattutti. Irratti pilaanii baafne. Pilaanii irratti baafne tattaraajaalee maal goone miidiyaan kun akka mi'aawutti argisiisuuf sargii adda addaa fuunee deemna. Bakka bashannanaa fuunee deemna. Bakka dhalaan babbareedu fuunee deemna. Gaaftaan godha. Gaafa kaanii sarara keessa nu galaa dhufu. Bilbilee eessa jirtan jechaa dhufu. Hin dhufe. Hojii dhiisuu dide garuu immoo nu aarse. Hojii dhiisuu dide. Eegalee eebade wiiniti. Na keessa qabbanaa egaa maali?
Deera. Sana booda gurbaan bilisummaa akkana argee beeku mi dalagaa ture. Taaptaa godhaa. Bilisummaan argina sana argaa nama. Harkaan taaptaa godhaa gaa'e. Harkaan taaptaa godhaa qofla uummata rukutama. Godhaa gaa'es. Ana zaaree immoo qal'ee bichaan onne. Taaptaa baru. Taaptaa screen. Screen taaptaa godhaa. Hamza akkasitti walumaa galatti zirziriin barbaachisu. Hamza akkasitti maatii gargaaraa ture san qabne galchine findaataa goone amma guloo bakka qixa jira. Haza huwa haza ana. Ihe nuti salphata kana mabaan. Amma namni gariin Garuu waan malee kusanii na ajaa'ibeen goima. duraan jallataa ture bar jedhan. Maa sobna nutu balleesse Hamza nuti dura banne waan ta'eef. Warri nu durallee akkasuma nu balleesse. Rabbii isin dhiisu ban. Rabbii isin dhiisu ban. Aamin aamin aamin. Taaptaa godhaa. Aamin jaa. Rabbii isin dhiisu dhala aamin jaa ban. Ini ada jettee bar. Taaptaa godhaa. Lakki rabbii isin dhiisu hin jee. Dhagaye. An dubbatti waan santu na ajaa'ibu waan sanarraa beekaa waan beekturraa qorsii takka nu kan dhiqaa jechuun ammaan tana nuti aruu jechuun ni beeydaa. Barnoota beektaa? Ati baay'ee barnoota gadi fagoo si barbaachisa keessattuu mushurraa jechuun hin ulfaata. Deegalee mushurraa jechuun guyyaa itti kanarra namti lillee furguuta. Lillee An ammallee ganaa ijoolleedha beektaa waan takka hin beeku waan takka as nagarree naanaaf haadha. Taaptaa fi qofaa miti lillee guutaa namni gosa gosa. Yaa namni biraa lama. Tuuros. Bilaahorii afuroggaa jaan takka hannaa kaa namni hundi. Namni lama haariyaa. Teessanii dullaalina lillee guutaa. Just for fata. Yalla. Ready make it bisa irraa puus galatooma. Nam tokko kan kanneen. Akkatti sin beek. Keppillee. Dhumee osoo akka. Ijjitii keeppi haasaayyuu wanta jabaata jire. Ijjitii keppillee Hamzaan duraan namoota nagaa ture akkuma naafsirii kana lafa qullaa deema ture dhumatu balleesse sallee amattanii amanuu baattanii amma soba seettanii. Bal'aati soba seettan. Hamzaan dura akkuma anaa raastaa akkuma anaa akkanatti deema koofiyaa waan jedhamu kana jiruu isaa irratti hin kaa'anne biyyatti asitti illee akka hojjetan turan. Gaafuma nutti makamu maal goone istiraateejii gadi fagoo irratti hojjenne maal jenneen ati nama dhaabbata qabu dheeradhaa bareedadhaa raabbara hin qabnu raabbara nu ta'e jenneen koofiyaa itti binne dirqisitti goona gurbaa nagayaa kana. Subhaanallah Hamzaa Daareegaa gabrummaa keessa ture koofiyaa bareedaa kana waa argee wayi dide fuudhate ofitti galche. Hin baafatin jennee raabbarri baafatu rafullee kaateetuma rafaati raabbara keenya sa'aatii guddaa kana argatti binnee kophee guddaa kana binnee fi Hamzaan akkana jechaa deemuu eegale maaliif dutu erge. Amma saayiba keenya ta'ee Injenne takka akkas takkaa kuma kana godhe sooraa qabu. akkana godhataa deemuu eegale Hamzaan. Yoo salaama jedhullee yemmaan habiibi minaan jechuu eegale. Gaafa kaanii wayi turteeree guyyaa 15 koofiyaan gaafa irra teessee gaafa koofiyaa jijjiiratu irraa ol fuudhu. Maaltu jiraree? Beessi ofii fi illee dhuguun amma ka. Maaltu jiraree? Jedhe ishee wanno. Wanti jiru hin walakka tarkaa deebisee waan inni qabu. Kuma dhala seetu. Suuraa isaa duraanis isinii baasuun danda'a. Hamzaan bara 2018 nutti dhufne waan ta'eef baasuun danda'a. 19 as badee gurbaa. Maaltu jiraree jedhe baadoo duwwaa. Istiraateejiin keessatti ilkaa'e. Taaptaa godha. Barsi ilaalummaan beekaa dhugaa jettee isinuma takkas godhee sirrii jirta galatoomiin bagarrallee nuufitti nama jedhu jira maal jenna? Habiibi aboona. Ini galee istiraateejii. Suuraa duraanii takka ollaa silkii xiyya keessa argeetiin kalee dafee balleesse silkii keessa akka waan namni nama argu jiru. Inni maas hin qabne. Garaan naana akka waan namni nama cinaa taa'ee ilaalu jiru kana gara galeen nama lallaalee balleesse. Suuraa ta'e dhiyeenya oota dur. Tadur. Hin beekaa akkaatiif himmaan sirra yaa'u. Anuun boo'ee gaaf tokko suuraa kee argee maaluma shirrummaan nu tarree gummee mucaa kana maal fayyadee. Hin adamna inshaallah. Hin adamna garuu kuman kuutaa guys. Wiinii lamaan gaanni akka nurraa fuudhu.
kuma guuta shabaab takaagas hamzi amma maal goota beekta wiinii xiyya balleessee ta'e balleesse xiqqoo miira keessa kanuu barbaadaa xiyya dhiiraa kana barbudii kannatti damfa memmelekii zoor balennaan ashee zoor bale yallaa waan ta'u sukkaari natti ga'eeraam Enggak, di Irak kan awalnya mata